بيكو بر مسكين بر إن بيكو جارتي رفيساني كاني دال جارتي كذا رفيفتو إنا شب شو اسمه حركة بالجار رفت حركة بالجار رفتي جارتي كوي شيء دال كوي بالجار إيه حركة بالجار رفت أجيب بر حركة بالجار رفت كاتها يصير رفتو إبده بتعرف بالجار رفت جارتي مرجعمدي قرقر قدام تبر قرقر جلت يا مرقرة تيبسن عرفتوا إيدك هاتي سوطان جلا فوق جزيتين هي جزيت ربوتي يتي تكلمت رفتي أجمع سوط ما قاعدة كده سالوني قلوتي هاسو تسلكي كم بتانجي أما تدوري براتي رتيبسن هر كم برا فتشيسني بر براتين تكن جرتي من هذا سينما في فولين قبوتي لقى ربي تدوري براتي ربولتي أكلت براتي سير ربولي دي هذا جرا تأمّا تراسي ربولتي إسا قرامي نتشي لبرا كان أبر أتم لا لكي قوتو يو دندسي براتي سير ربولتي براتي من هذا سيناني جرتي تاني براتي إنقد في النتك سبت مدقد Angka jedu. Riba isin tite mo alarmi isin kasi. Ini hingi gimana Fatih? Ati gize gasti sento akka asli isanitti seni kilasi gadan tusan kesat. Ya marra tilli ta ko batta saya mucat. لفدك كوبات اتهاس ولا في مدى مرافي كاي واقول في جار سفر ساعتي كان ما مركانين يا جساني كاي بنغراچ لا لدقيقه አይደለም ለሰከንድ እኔ ማለት አይችልም اما كافرو ان شاء الله ميكي اجيكي يا قاسنتو يتسن انما غوته انما لغومسته እውነት ነው አይቺ ጅራዬሲ ዋናው ከመስቀያ ነው እናቴ መደብ ያነ ቦይ ፊዲ ኮድ እውነት ነው እንጂ እውነት ነው ليش مرة إبسا كوبات دبسو بربادة نجرا كنا لا كون سدي بريسا كوبات دبسو بربادة لا كون سدي أنا جار سنة ما مالكو ترى كوبات دبستا وي مسكين ننتي يا وي كنت كيس أكو ما كي يادا سنيد له غوان كنا وفاكم أكو ما كي يادا سنيد मैं दे बियाना कोई भी दिखाई वांडू गवई फिर वाक शुगुती मारी तेरा सासा फिरते शुगुती या तो को सुरिस्ते यार तो को सुरिस्ते अम्मा मान तो को साथ तो को हम दे दो बीती सारेदी ya lumbar Aka fi riba yirte chula riba yirte ya chula. Aka kalal tingkatu. Ate bar ifsan ya chula. Rufin si kelle gari tae. Wujin kan ke hundi gari tae. Wanni ati gote hundi gari dansa tae. Wanni ati balle si dewa takitti ko. Rabbi jadi ti de mira fi marrati. Mena madik di basa de kana kesa. Rumman to ko ana sigira ya unjiru saati hamma kana mira kesa gari wala sini. Hundi sa korre. Tokko san dafarin ana tu sijira de ibsa kana bila tol bahe ko makan ke kana da doft akam daban qorra tu jagnan jira kuno babure jira babure ne saudi da ay miskini wala kano ana tu jira nama kesa tu sanu paris injira da batte jitte ana jira wala kano sidi Akush. Oh, aroma fed. Asik. Dagar. Lal. Dubartiin gisee jaarsa. Waasi dabaluu gisee jette. Okay, jedhi maali bennaan isiin inde dabalata feeti. Siigalee. Orjiin yaadhusnii fi amta. Haa, gaasittoo fiddee? Yaa rabbi faragoot.
فتاني ليني نازني فتاني بيتك مامي أرجيني في أمتى فتاين قبيرة دقيقة ما تكا كيسا دفه يا والله جميل ما نقبل سندر سني سلا سدي سنة وفنسي كون قداوة والله سدي كون قداوة jarana yoo dubartiin jedhan yoo akka gaarii bulte jaarsa akka gaarii nyaachiftedha wanni sun dhugama sida walla dhugama yoo akka ganama fa'a yoo akka gaarii bulte ganama kaatee marqitiyedha saya kan makuti أرجيك lafee kiyyaa ifaayyatan ta'e nyaatar ta'e nyaadhu amma fadhaan dhagaa faadha seenaa waliin balbala jedhe bullee takka yaadataa أنتين كوبل جزيني في أمان bife amaan jenneeyyu dhuuntoon itti kenni kaa kan fe'amne عندي نيا جرري dhuuntoon itti kennanii bar hin gurshan fa'a gurshi ما أقول شو أجرا Asik amma cukutti na fakkaata dhageetta. وين جرا Dhugee jira. Yaa Rabbi. والله قبل Bishaan illee midhaan illee saaloo bakkuma killaasii keessanii jira waan qabu akkaataan. نو سالوني زرانج تدفين في فدانا كسي فتوى دراج ني أبوزي كان عندك Dhagaa faadha. Kam qaba fireendii kamii wajji rakkataa jira. Rabbi na jarjarsee na fuudhee asii saaloonii na geessee namitti nan bana quncifte. Yoo sammaa na dhukkuballee anallee miira keessa jira. Dhukkuba see ganama na dhukkube. Akkuma gaafa durbummaa san yaadadhe. Durbummaa illee gaafa jalqabaa uummata akkanatti hin fakkaanne bariisaadha malee. Gaarii bariisaa ganama saniiti. Achi galee haadha ganama gisee rafee dammaqeeyyan akkana godhachuu hin danda'u. Maal ta'e anummaan? Maaltu na nyaate? Maaltu jira? Ladda kiyya gara na laale. Mana keessa gara na midhadhe gad jedhee siree jala jechuudha. Siree jala waayyuun jira. Maalumatu na nyaate gaafii natti ta'e maaltu na nyaate? Aadaa yoo yaadadhu kalee namitti na luqqifte. Waa luqqisaa sababa na luqqifte sini fakkaate? Asii qabdee akkasiitiin na luqqifte. Mee yeroo san maali dhukkubbiin natti hin dhagahamu jedhe bara akka waan coraa bineensaa badhadhee deemaa jiru. Isin ajaa'ibaa bar heebata dubartii tana waa dandeetti. Wallaahi heebata dubartii tana waa dandeetti. Heeruma hin feetu hin fedhu heeruma. Heeruma ati rabbiin inshaallah xarraqis na haa godhu keessatti warra shamarranii singiliiti warri dhiiraallee singiliiti. Fuudhaati heeruma ati lafa kanarraa xarraqqa jedhaati erga isin xarraqqa jettanii heerumtanii gara bultiitti dhumattanii booda achi booda ka'ee heeruma. Xarraqqa jedha xarraqqa isin haa godhu. Fuudhaati wal fuudhaati heerumaati hundi keessan lafa kanarraa dhumadha. Achiin gara kan booda laalee kichuu wayititti heeruma ka birrii beeraa hin baranne. Ka inshaallah waa shama dubartii tana hin baranne laalee suuta heeruma. Deemaa hundi keessan xarraqqa jedha heerumaa dhumadha. Ammas na ajaa'iba bara dubartoonni gargariin yaa Rabbi akka waan du'ee kanatti natti booyanii bara. Yaa Rabbi hiree wallaahi garaa na nyaatte. Yaa Rabbi kiyya yoo guyyaa takkaaf salaatee jiraadhee haadha faaxee tanaa bultii gaarii yaa Rabbi baasiif. Yaa Rabbi guyyaa takkaaf yoo sii soomee jiraadhee isii tana bultii gaarii bara. Rabbi waan ati jaalattu siinaa dhaqqabu. Rabbi kaati feetu siinaa dhaqqabu. Maali jira na qiyaaman buute maalinni? Balaan isinif bu'e maalinni? Hai, nu wallala samoona kana erga makiin heerumte sanuyyuu. Gara Feesbuukiitti yoo waa poostii godhe dhufte boo'icha. Gara Tiktookiitti yoo waa poostii godhe dhufte boo'icha. Maal inshaallah oorruu abbaa keetii irra taa'imu. Siree si dhiphise moo? Jireenya si dhiphise moo? Maal inni qiyaamaan kun dhaabbatte? Maali balaan kun dhaabbatte? Innaantee wanni kun bulti. Wanni kun wanni isin beekuu qabdan bulti. Bultii maatii horachuuti.
hayyuu maratu goraa guuteef calcala fardaa abbaan laallata jedhan. Bultii namaa hawwuun keerii namaa hawwuun nama jirtu ta'e bazzaachuu bakka indee hin bazzaatanii bara. Anammoo wanni isin beekuu qabdanii dubartii Arsiiti. Dubartiin Arsii waxxaa gabbaa kana ni laallatti. Waxxaa gabbaa kana. Waxxaa gabbaa yoo isin hin jedhu heerumanii hiikamuun eebiidha nu biratti. Heerumanii hiikamuun eebiidha. Dhuga rabbi isin hin jedha wallaahi. Heerumanii teebeluu heerumtee kaatee baate jechi jedhu nu biratti eebiidha. Heerumanii hiikamuu diddaadhaafi sadirra fuudha. Heerumanii hiikamuu diddaadhaafi gurra kana dhahee duuchee gurra kana bichaan jiraatti. Heerumanii hiikamuu diddaadhaafi ilkaan cabsee dhooffattee wannoo kaattee jiraatti. Heerumanii hiikamuu diddaadhaafi funyaan jallisee jiraatti. Wallaahi uf jajuudhaaf hin jenne gaafadha. Uf jajuudhaaf hin jenneeti deemaa gaafadha. Harmallummaa tana diddide. Harmallummaa tana hin feetu. Waasanuu waa amma faashinii dhufe malee gammadaa himattaa kabbadaa gammadaa kadaa kabbadaa igabaal wanni jedhamu sun amma faashinii dhufe malee hin jiru. Kanaaf wanni kun bultiidha. Bultii akka nama dildila irra bahuutitti gadi laallatanii heeruman taani rabbuman namaa laala. Isinii galee taani rabbuman namaa laala. Yeroo ammaa kana ammoo akka nama dildila irra bahuutitti gadi laallatanii heeruman. Taqaa heerumtee lubbuun tantee akka taqaate si baate. Illi kee beluuti obboleettiin tiyya anam fakkeenyaaf obboleeyyan durbaa sadii qaba. Sadii keessaa lama heerumteerti. Isinii galee obboleettiin tiyya qexusuun haadha tiyya garaa murte. Eda'aan tiyya jihaffaan osoo heerumtee bultii irratti miira keessa wanni nagalchuu hin jiru. Wallaahi dhugaa isiniin jedhu. Miti hiriyoota kootii miti jechuudha. Hiriyoota koo warra urmii isaanii hin beenne warra yoom dhalatanii yoom haati isaanii dhaltee hin beenne miti usuu tan ummaan tiyya naa dhalte eda'aan tiyya quxusuun heerumtee ani never bultii irratti miira keessa hin galu. Bultii irratti miira keessa hin galu. Bultii jechuun jireenya kan koo isa dhuunfaati. Anatu gadi laallatee naataati naaf hin taatu laallatee heeruma. Kan itti heerumu sun haadha tiyya kabaju, kan abbaa kiyya kabaju, kan isarraan dhaabadhu. Kan isarraan kabajamee manatti ol deebi'ee meeshaa mana keessaa ta'ee ol deebi'ee akka kafanaa ofiitti na laalu nama eebitiyya naa dhossu. Ilmi namaa yeroo ammaa waliin qixxaawutu ni beektan. Nama eebitiyya naa dhossu, nama eebitiyya na sattaru, nama miti yookaan haati tiyyaa yookaan abbaan kootu isarraan haara galfatanii waan akkasii san laalladha. Ani yookaan isin Ameerikaa Kanaadaa laalti jettanii ani Ameerikaa Kanaadaa hin laalu. Ameerikaa Kanaadaadhaa miti kanan laalu. Namni ani itti heerumu sun nama akkam waan jedhu laala. Namni awwaliinaa isaa kun nama akkam waan jedhu laala. Isiniif galee ilmootiyya abbaa ta'uu danda'a. Waan san laala. Itti aansee ammoo yookaan bultii qabaa, ilmoo qabaa. Singilii yookaan ammumaa yuunikaa namaa qabaa wanni isin beektan hin jirtu. Dirqama jireenya kiyya hunda fidee asirra bal'isuun qaban ammoo. Yanii fiqiroochi. Naa yaaduu keessaniif I love you onneerraa isin jaaladha. Gina ammoo horee wanni rabbiin ganama lafanaaf kaa'e gara dhattu takka hin qabdu. An akkasittiin amana'an. Nama laa ilaaha illallatti amanu. Wanni rabbiin ganama anaaf lafa kaa'e eessa na jalaa hin dhattu an akkasittiin beekaan. Meebii ka jaartii qabu naa hiree ka lafa singilii jiru naa hiree. Wanni rabbiin ganama naaf hiree akka garta akka na jalaan dhan. Miti qoca allaatti nu kaasuu akka hin dandeenye hiree rabbi qocaaf hiree allaatti nu kaasuu hin dandeessu san akkasittiin amanaa. Isin naa yaaduun welcome rakkoon qabu. Deemana la poostii kiyya hunda jala. Rabbiin akkasii haa kun rabbi akkuma waan bakka calbebbee wanna jedheetiin dudda kanaan jedheetiin dudda kanaan lafa qabadheetitti ansaabutti jirtan. Namni hiree ofii heeruma. Hiree ofii heerume hiree ofii jiraata. Jiga heerumanii yookaan bara abbaan guyyaa takka gurguree isiin ijoollee 5 yookaan ijoollee 4 qabdii
tun ammoo hiikamtee mana haadhaa abbaa deebitee tajiraataa jirtu jirti. Kan wanni kun hiree ta'uu dagattanii waan rabbi namaa hiru ta'uu dagattanii amshir 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 maa haadha narraa du'e abbaan narraa du'e obboleessa narraa du'e mujaarsa narraa du'e. Anuma irran rabbi irratti naa du'e isin amshir amshir waa heerumnaan dhuftan waa fuunaan dhuftan waatu waa heerumeeti wanna amma yoo seenaa poostii godhu rabbi siifillee haa kennu rabbiin siifillee akkasaa godhu deemii dhali ijoollee hamba daa'ima bar takaraa tartuuyyuu takaraa irratti argitee ijoollee xixiqqoo gajjettee dhungatta ijoollee xixiqqoo jechuun baxaami garmaachuudha dhugaa rabbi siniin jedha daa'iman bira luftanii anaman daa'iman bira lufu daa'iman bira lufta karaa irra tartuu gizee argeetiin jedhe itti seeqachiisee bira lufa. Miti ta obboleessa kiyyaa kan amma seenaan fakkeenyaaf gaafan dhufu baay'ee diqqishuudha. Ergan biyya kana dhufee guddattee jechuudha. Baay'ee diqqoo gaafan biyya kana dhufu waan sheekoo. Gatii kana ta'eef yoo fuudhee dhungadhee viidiyoo walii waraab deemi tantee dhalikaa tantee akkas godhikaa dhaltee hin dhungattu tantee eegeen akkas hin taatu maaliin akkas hin taatu. Habiib waan bar maakiroo sekendii takkatti waan godhuu danda'u barsuun yoo taate. Maakiroo sekendii takkatti. Maakiroo sekendii takka keessatti waan godhamuu danda'u ilmoo jechuun jechuudha. Yoo rabbi namaaf kenne waan maakiroo sekendii takkaati. Bishaan daqiiqaa takkaati. Kanaaf itti aansuun ammoo gaafii isin gaafadhu jira. Akka saba kanaatitti gaafiin isin gaafadhu sun maali inni beektanii? Baajanni naan murteessitanii lafa naa keettaniirta yoo jiraate barnaataa jechuudha. Ammaan tana kun olaala amma sa'aa lammaa kan firoomita siniseen shaanxatiitii rakkifadhee asii gabbahee ammaanuma tana fuudhee waliin deebi'a jaarsa. Wallaahi billaahi rabbi kakadhe wallaahi summa wallaahi amma kun olaal uzuu isin akka hin ilaaltan mana bahee fuudhee ol deebi'aan asumaan baba shirriyaatti as waamee asli as waamee reedii as waamee nikah gixximitti godha. Baajani naaf qopheessitan jira. Baajani naaf qophaa'ee lafa naaf kaayame wayi. Hai amshiriin mataa na nyaattanii bar. Amshir ndee. Wanni kun ammoo hireedha hiree irrattis ammoo akka nama maal isin haa jedhu salfii wannoo qabateetitti jechuun waan akkasiidhaan akkasitti yaadaan isin ammoo bakka bumna bakka osoo an nama obsan qabne jechuun bakka dubartiin dhageenne dhagaa wayii girgiddaa kana ta'uu baadhee bakka bizizzi nagootan bakka bizizzi. Wallahi bizizzi nagootan. Rabbitti kakadhe kun amma gariiba azaanara ni miti. Wallahi wabillahi watallahi ta qawo qabdu dhiira arguun dhabdu jette akka hundi jette akka dhiifama naa godhaati. Wallahi usuu itti hajame usuu ammoo fedha qabaadhe jechuudha. Fedha hiyyatoo hin jirre malee usuu fedha qabaadhe akka arge heeruuf akka arge deemu usuu fedha qabaadhe